Shanii faabayatu hordoftoota keenyaa jaalala akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'uu sanis nagaa akka taatan abdiin qaba ammallee lafa jirtanitti nagaa taashiniin jedha haaraa taatanii kan dhuftanii gara yuutuubii kana subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa baay'ee sin jaalannaa anee fi maatiin koo shiniin jira akkasuma immoo maatii taatanii kan jirtan immoo like gochuun share gochuudhaan obboloota keessan qaqqabsiisaa shiniin jira. Ennisi maalinni yoo jettanii obboleettii kiyya tokkotu otoo waliin haasa'u mana maatii keessa hojjennu keessatti jechuudha beektochaadha biyyoota ormaa kana keessatti maqaa isaanii dhahuun barbaadne mana mangistii keenya keessatti yeroo shintibeetis haa ta'u manas haa ta'u mi'a dhiquu keessattis haa ta'u kiroroorsii fi tootolii akkasuma immoo shintibeetidhaa fi filaashiidha jechuudha kan nuti fayyadamnu. Wantoota kana otoo fayyadamtuu miidhaa ishiirraan ga'ee naaf qoodde jechuudha. Innis hin dhukkubsattee hafuura baafachuu hin danda'u. Qoonqoo koo keessallee na nyaataa akka na uku waan akkasiitu jira. Sana booddee mana yaalaan deemi. Mana yaalaa deemnanii bakka mana yaalaa dhaqnaanis illee na dhiisuu dadhabee naan jettee jechaadha. Waa'ee kiroroorsii naannoo kanarratti gadi fuunee jechuudha. Kanaafiyyuu obboloota kootiin maaliif hin qoonne jedheetiin dhufe sinin jedha anillee jechuudha duraanii baay'ee tokkochaadha lapheen kun dhukkubaa na waraanaa maal ijoollee hojiidha himoon jedha sana booddee jechuudha yeroo tokko akkuma caarraa mana yaalaa deemetiin ture laphee kun dhukkuba jennaan doktoriin harka isaa laphee kiyyarra kaa'ee akka keessa kun dhukkubne natti hime jechuudha akka rakkinni hin jirre haa ta'uyyuu malee edaa inni kiroroorsii yeroo mara fayyadama jechuudhaani. Kiroroorsii yeroo mana walawwalus haa ta'u yeroo shintibeetii dhiqus haa ta'u akkasuma immoo filaashii illee na fayyadama jechuudha shintibeetiidha maaliif shintibeetiin mana keessatti kan fayyadamu biyyoota harabaa keessatti waan ta'e wanti hundumtiyyuu mana keessatti jechuudha kan raawwatamu seeraan qulqullina haa qabaatuyyuu malee yeroo fakkeenyaaf keessumachaadha boonallee balballiin babbanamachaadha mastaawwatiin ganna garuu sababa qorraatii fi balballi illee hin cuccufama waan ta'eef foolii addaa kenna waan ta'eef manni dirqama jechuudha isaan kanaan itti daddabalanii qulleessuuni kanaaf maal gochuu qabnaa isa jedhu irratti dubbachuufini lapheen koo yeroo na dhukkubsana keessatti mangistiin kiyya jechuudha kanaaf ta'uu hundiduu yeroo hunda ittiin godhini laphees dhukkubsanaan jette jechaadha ishiin yeroo hundumayyuu yeroo mi'a dhiqullee isin itti fayyadama jechuudha kanaaf iyyuu maal gochuun eegalee yeroo hunqulaalii fi birciqoo qofa yeroo inni xiqqoo foolii godhachuu danda'a jechuudha birciqooni hunqulaaliinis immoo yeroo hojjetamu jechaadha hunqulaalii yookas immoo hanqaaquusa jennu foolii godhata waan ta'eef yeroo isaan dhiqu bichaa yookaan irratti gadi naqeetanii buruushiidhaan irraatti dhiqa jechuudha birciqoo dirqama fayyadamuun isayyuu maaliin godhaa mi'a isaa sana jechuudha mi'a kiroroorsii sanatti irraa qannasee yeroo fidan jechuudha irraa hir'iseetanii bishaan itti dabaladha jechuudha dhoksisuu jechuudha akka foolisa yookas immoo humni isaa xiqqoo akka keessaa bahu jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni yeroo shintibeetii yeroo qulleessitan maal gochuu qabdu maaskii godhadha maaskii hin qabne yoo ta'e immoo shaarbii xixiqqaa jechuudha uffata wantuma isinitti tolee miiccati jechuudha afaan keessanii fi funyaan keessan xaxadhaa ishiin hin jira erga sana gootanii bishaanis immoo mi'a isaa sanatti jarrillee yaan isiniin lola yoo ta'e dhoksaatoo itti dabaladhaadhaa isiniin jedha obboloota koo marziidha waan ta'eef keessa keessanii isin madeessuu danda'a keessuma aaraa warri dhuftan jechuudha. Filaashii immoo wanti isin gootanii shintibeetii erga dhiqxanii xumurtanii waarrattanii jechuudha micayyoo tokko na gorsa jechuudha kana yeroo baay'ee yeroon shintibeetii dhiquu filaashii gizeen itti naqee dhiqee hafuura koo baafachuu hin dadhaba maaliif jennaan ati maaliif akkasitti goota yeroo dhiqxee waarrattee xumurtee waarrattee filaashii keessa isaatti gadi naqiitoo itti gadi qadaadi deemi yeroo maatiin dhufuudha kaanii bishaan itti gadi lakkisi yookaan immoo isaaniiyyuu bishaan itti gadi lakkifatu rakkoo hin qabu yoo sodaatte immoo ofii keetti turiitoo dhaqitootoo buqqisii shintibeetii bishaan itti gadi dhiisii naan jette erga jechuudha mucayyoo sun akkas naan jette na gorsitee akkasitti fayyadamuun qabe lapheen koo kan na dhukkubsuun illee na dhiisee jira jechuudha kanaaf obboloota koo of eeggannoo hin goonu yoo ta'e nyaannatti in hojjannaatti wanti nuti hojjanne suni fayyaa keenya nuuf deebisuu hin danda'u jechaadha nu yaalullee hin danda'u jechaadha kanaaf jabeessinee of eeggachuu qabna yeroo shintibeetii dhinnuu filaashii callimnee itti gadi lakkisuu hin qabnu dura bishaan itti dabalannee waan xumurannee booddeerra garuu yeroo shintibeetii dhiqnee
gadi qadadatoo booda jechuudha yeroo turee zafazzafamee akka gadi isiniif lakkisiisuu fi itti gadi cufaatoo deeman booda bishaan bichaa itti gadi lakkisaadha. Of eeggannoo taasisaa of hin eeggatta yoo ta'e warri isin hojjechaa fi jirtan suni gaafa nuti dhukkubsanne ofirraa fudhanii gadi baasanii nama fayyaa fidanii birrii isaaniitiin hin hojjisiifatu jechuudha. Rakkataa haatiyyuu hin jaalattu jedha Oromoon gaafa mammaaku. Kanaafiyyuu fayyummaa keenya dursinee iddoo haalaan nu sinin jedha isa dhukkubsate bichaatu waa'ee dhukkubaa yoo dhukkubsatan maal akka ta'ani beeka jechuudha. Namni baay'een hin rakkanne hojjetu nutti baay'ate jechuu dandeenya. Garuuti jechuudha. Garuu gaafa qaama keenya keessa mataan gaafa nu dhukkube harki keenya keessa bakki takkittiin gaafa nu dhukkube miilli keenya gaafa nu dhukkube hammam akka nama cinqu biyya namaa keessatti na dhukkube jettee ciisuu hin dandeessu. Mana yaalallee akka kassaalii sanatti fuudhanii siin deemuu hin danda'an jechuudha. Ofii isaaniitti mataa isaanii yoo dhukkubsatan waan tokko yoo ta'ani dafanii gara mana yaalatti fiiguu jechaadha. Siif garuu namni akkasitti sii dhimmu hin jiru. Rabbiin gaditti of eeggannaan baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf tootolis haa ta'u kirororsis haa ta'u dursaa ta'u yeroo isin bitanii dhufanii addaan qannasaati yookiis immoo addaan baasati bishaan itti dabalaa dhokfadhaa ta'u yeroo hundas immoo mi'a isaaniin dhiqina waa foolii qabu yeroo hojjetame fakkeenyaaf unqulaalii bakka birciqoo fayyoo ta'e qofa itti dabalaa malee itti daballe jedhaani malee foolii isaa isiniif gaarii hin ta'u waan ta'eef iyyuu qoricha wantichi waan ta'eef yeroo hunda itti fayyadaminaa isiniin jedha. Dursaa ta'u ofii keessan irratti eeggadhaadha. Maaliif wanta argadhe tokko gaarii jechuudha. Wanta akkan irratti ta'u barbaadu tokko isinis akka argattanidha kanan barbaadu. Wanta akkan irratti hin taane immoo barbaadu isin irrattis akka hin taane barbaada. Miidhamni keessan miidhama kooti fayyadamuun keessanis immoo fayyadamuu kooti jechuudha obboloota koo. Kanaaf of eeggannoo taasisaadha isiniin jedha. Yoo jaalatta viidiyoo kanaa sheer godhaadha. Dogoggora jiru immoo na of kalchaa jecha yaada qabdanii koomentii jala naaf kaa'aadha. Namoonni jechuudha seenaa garaagaraa kan qabdanii obboloota keenya barsiisuu danda'a jireenya isaaniitiif barumsa laata kan jettanii naqunnamuu dandeessu jechaadha. Lakkoofsa kollee isinii kennuu hin danda'a. Karaa feesbuukiitiin illee maqaa warri hin beekne yoo jiraattan isiniif kaa'uu hin danda'a waan ta'eef kottaa isiniin jedha. Waan barbaadan irratti immoo gaaffii amman beeku isiniif deebisuu hin danda'a. Na gaafadhaa isiniin jedha. Kan hin beekne immoo warra beekullee gaafadhee isinii deebisuu hin danda'a. Turtii gaarii naaf qabaadhaa. Baay'ee sin jaaladha. Amma deebinee viidiyoo biraatti wal arginutti. Bye.